harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa kottu dhufeeti. Kottu dhufee keenya har'aa irratti haala biyya Itoophiyaatti deemaatiin jiru ukkaamsa pireesii yookaan ammoo miidiyaa gaazexeessitoota hidhuu marii biyyaalessaa yaadamee fi shira qoqqooddaa paartiilee gidduutti mootummaan bilciqinaa qabateetiin deemaatiin jiru irratti haasa'uudhaa deema. Dhimmoota kana irratti keessaa hoo dhimma ukkaamsa miidiyaa irratti bal'inaan waliin haasa'uudhaa kan deemnu gaazexeessaa ittaana hoogganaa dhaabbata televezyiina bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ture Mubaarak Mahammad Duulaati. Mubaarak gama Oromiyaa 11 sagantaa kottu dhufeetti baga nagaan dhufte. Baga nagaan noo eedde Muktaaraa ittiin yeroo lammaffaaf natti fakkaate. Beeta gaazexeessaan dhiheen na duuballee dhufte waan ta'eef gaazexeessaan hafuura biyya sanii qabu ala kana jiru sima jenneetini. Gaariidha. Hafuurri aga silaa sirraan banne baay'ee. Yaa. Ammallee asuma teenyellee waan biyyaa jirra. Yaa akkasii wanti irraa haasa'uudhaa deemnu keessaahuu ukkaamsaa sabaa himaalee hidhaa gaazexeessitoota biyya sanitti jabaateetiin deemaatiin jiru laaluudhaa deemna. Akkuma kanaan dura gabaasaatiin turree ji'a dura gaazexeessitoonni televezyiina Nabad jedhamu kan magaalaa Jijjigaatti argamu afaan Sumaaleetiin tamsaa'uu hidhamaniitiin turan. San dura waggaa fi ji'a jaha dura gaazexeessitoota OMN yeroo jalqabaatiif sadarkaa jechuun danda'amutti guuramaniitiin kan hidhaman sirna mootummaa Abiy Ahmed keessatti. Gaazexeessitoonni OMN Mallasa Dirribsaa, Guyyoo Waariyoo, Muhammad Siraaj akkasumas immoo kanneen biroollee kaameraamaanotaa fi konkolaachistoonni OMN dabalatanii hidhaa turan. Achi keessaa Mallasa Dirribsaa hafee kanneen biroo gadi lakkifaman. Ittaansuudhaan dhawaataan biyyi waggaa 2 dura gaazexeessaan tokkollee itti hidhameetiin hin jiru jedhame har'a gaazexeessaa 20 wayitu keessatti hidhameetiin jira. Mee durarraa kaasneetiin haa yaadannu gaafa mootummaan Abiy Ahmed dhufu miirri biyya gaazexeessaan tokkollee keessatti hin hidhamne jedhamu sun Abiy badhaasallee ittiin argateeraa isas akkuma badhaasa Noobeelii bishaan obaase waan kana haa yaadannu dur. Yaa akkuma ati duratti kaasuudhaaf yaalte dhimmi pireesii fi pireesii walabaa biyya san keessatti ijaaruu fi akkasumas pireesii walabaatiin itti deemamee biyya san biyya pireesiidhaan cimtee yaanni adda addaa keessatti adeemee ilaalchi adda addaa keessatti gurguramee akkuma beekamu pireesiin gabaa ilaalchaati. Gabaa ilaalchi garaagaraa keessatti gurguramee keessatti bitamee namoonni waan isaaniif tolu fudhatanii kan isaaniif hin tolle immoo keessaa gataa deemanidha pireesiini. Kanaaf haala amma jiruun gaafa teessee ilaaltu walumaa galatti dhimmi pireesii amma dhiyoo kana akkuma keessattuu torbaan tokkoo fi lamaan basically torbaan amma keessa jirru kana irraa eegalee heddummataa dhufee torbaan dabreeroo dhumaa irratti eegalee amma ibiddi amma pireesii irratti qaqqabatee namoota hedduu nyaachuu eegale kun kan eegale har'a miti akkuma durtaatti jettee kan 2020 Juun irratti kan eegaledha keessattuu ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda kan tuttuqamuu eegale sirni pireesii biyya sanii diggumsi sirna pireesii walabaa biyya sanii kan eegale yeroo sanidha. Kanarraa ka'ee gaafa dubbii ilaaluun eegalamu bara 2018 yeroo jalqaba gaafa waa'ee haala guddinaa fi adeemsa pireesii Itoophiyaa gaafa afgaafii deebii keenya kan jalqabaa irratti gaafa haasofnu waan hedduu kaasnee turre jechaadha. 2018 akkuma atillee biyya san keessa turte pireesii Itoophiyaatiif pireesii walaba biyya saniitiif yeroo baay'ee gammachiisaa ture. Yeroo pireesiin biyya sanii waan barbaadee fi akka itti barbaade hojjetuudhaan namoota interview gochuuf har'a namoota interview gochuudhaaf illee heeyyama gaafachuuf si barbaachisaa jira. Yeroo san namoota barbaadentu namoota barbaachisaa ta'anii pireesii tokkoon amanamantu miidiyaa irra bahee waan barbaade haasaa san keessatti rakkooleen dhufan haa jiraatan malee
pireesiin walabaa biyya san keessatti yeroo ummataa fi gaazexeessitoota akkasumas ummata pireesii yookaan pirees koomunitii warra jedhamaniif yeroon sun yeroo baay'ee barbaachisaa ture jechaadha. Kanaaf yeroo san gaazexeessitoonni hidhamaa turan fakkeenyaaf gaazexeessitoota 2018 hiikaman hedduutu jira. Iskindar Naggaa fudhachuu dandeessaa yeroo san kan hiikamedha. Gaazexeessonni hedduun kan maqaa gaazexeessummaatiin hidhamanii biyya alaatti Ubishetillee kan hiikame yeroo sanii kan biyya alaatti baqatanii turan miidiyaalee dabalatee kan shororkeessummaadhaan himataman himanni isaanii sunirraa bu'ee kan gara biyyaa galan 2018 miidiyaaleen kun biyya galuu qofa osoo hin ta'in sirna dimookiraasii biyya san keessatti illee gaheen isaan taphachuudhaaf deemaa turan guddaa ture. Fakkeenyaaf beezikilii kaasuu dandeenya kan OMN kaasuu dandeenya. OMN miidiyaa biyya san keessatti sirna dimookiraasii babal'isuudhaaf sirna federaalizimii sabdaneessaa lafa qabsiisuudhaaf gaheen inni taphachaa ture guddaa ture jechaadha yeroo sanitti. Ilaalchi aadaa garaagaraa haa jiraatu adeemsi isaanii hedduun isaanii akka kan namatti tolu ta'uu baatus warri isaatillee gama isaaniitiin yaalii guddaa godhaniiranii warri biyya alaa jirullee waan biyya keessaa karaa walabaatiin sheer gochuudhaaf karaa walabaatiin hojjechuudhaaf yaaliin isaan turan hedduudha. Kanarraa ka'uudhaan bara 2019 ji'a Meey keessatti Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif akka seenaatti guyyaa press freedom yookiin guyyaa pressii walabummaa miidiyaa yookaan 2019 Finfinnee irratti akka keessummeessitu taasifamteerti. Muummichi ministeera Itoophiyaa illee roolii yookiin gahee inni pressii biyyattii san walaba taasisuu keessatti taphateen badhaasa argatee jira jechaadha. Kun akkuma sirni rakkoon siyaasaa biyya sanii waggaa 3 kana keessatti ifa hedduu nutti mul'ise akkuma dukkanaa dhufee nu hundaa tokkoon lammii biyya sanii jireenya isaa gaagaa dhufe kana keessatti pireesiin illee akkasumatti qooda isaa fudhachuu danda'eera jechaadha. Kanaaf 2019 biyyi gaazexeessaan tokko na keessatti hidhameen jiru jettee press freedomiidhaan badhaasa argattee akkasumas guyyaa pireesii walabaa addunyaa akka qopheessitu filatamte 2000 waggama yoo soonguutiin meeyidha kun amma akkasiin jedhaa jiru ji'a tokko booda juunii dhufa jechaadha. Waggaa tokko booda ji'a juunii waggaa tokkoof ji'a tokko booda Itoophiyaan pireesii kan sirnumatti itti baratame san keessatti gara duubaa deebinee inumaayyuu haalli amma 2020 irraa eegalee pireesii biyya sanii dhabamsiisuudhaaf pireesii walaba biyya sanii dhabamsiisuudhaaf akkaataan itti deemame baay'ee kan nama yaachisuu fi akkasumas kan pireesii biyya sanii immoo rakkoo gaagama guddaa irra geessuu danda'udha jechaadha. Kanaaf yeroon pireesiidhaaf the golden opportunity jedhamu yeroo 2018 ture achi booda garuu waggaa tokko caalan deemne 2019 illee yeroo baay'ee gaarii ture 2020tti garuu abdiin nu martinuu qabnu dhaameetiniin har'aanaaf sillee kaas jirru jechaadha. Mee haala amma tibba kana ji'oottan tokko lama kana keessa ta'aatiin jiru haalaan keessattiyyuu qeeqa saayinsaawaa ta'e yaada ofii ibsachuudhaan kan beekamu Iyyaaspeer Tasfaayee TV Ubuntu jedhamu kanneen hundeessan keessaa nama tokko. Iyyaaspeer qeeqotni dhiheessuu xiinxalaa fi sababa wajjiin nama dhiheessuudha. Nama kana fuudhaniitiin gaafa hidhan yaada garaagaraa haga ammaa taamiraatuu hin hidhamne akkamitti Iyyaaspeer hidhame waan jedhu namni dhiheessaatiin hin ture. Waan wal dandeessisuu yookaan immoo bakka buusuu fakkaatu wahii borumtaa Iyyaaspeer hidhanitti Taamiraat Nagaraa hidhan. Dhugaa dubbachuudhaaf Taamiraat Nagaraa waggaa dura jechoota baay'ee namattis hin tolle wantoota inni jedhe keessaa waan yaadadhu. Borganama gaafa lafti bariitu jedhe gaafa tokko. Waggaa dura almost waggaa fi jahaaf waggaa fi wayiif deema. Borganama gaafa lafti bariitu naannoon Oromiyaa jedhamu diigamee osoo dhabamee natti tolaa. Borganama gaafa lafti bariitu oduu ganamaa irratti Pireezidaantii Shimallis hojii dhabaa ta'eera osoo jedhamee natti tolaa. Kana jechuun yaadota jibbaa keessattiyyuu Oromoof Oromummaa Oromiyaa jibbuu diigamuu biyya sanii argeetiniin du'uu inni hawwu
garsiisa. Namoota kana lamaan wal bira qabnee haalaan dhuguma waa wal bitan turanii Iyyaasbeediin bakka buusuuf Taamiraatiin hidhuun. Yaa kanaafuu haalamma dhiyeenya kana torbaanota lamaan amma as dabran kana ilaalchiftee waan kaafte keessatti wanni baay'ee sirriitti ilaalamuu qabu dubbiin 2020 eegalte sun amma haala baay'ee hamaa ta'ee fi sodaachisaa ta'een pireesii Itoophiyaa irratti kan pireesii walaba Itoophiyaa irratti kan deemamaa jiru. Pireesiin walaba Itoophiyaa yeroo ammaa kana yeroo kamiyyuu caala yeroo aggaammiin hamaan sirna biyya bulchaa jiru irratti aggaamameedha. Kana wajjin wal qabatee biyyi pireesii walaba hin qabaanne immoo biyya namoonni lakkoofsaan xinnaa ta'an waan barbaadan keessatti raawwachuu danda'an akka barbaadanitti dimookiraasii fi mirga namooma biyya sanii fi uummattoota sanii kan sarban ta'ee itti fufuun waan barbaadameef kan pireesii walabaa biyya san irratti tarkaanfiin hammeenya akkanaa fudhatamu eegale. Akkuma beekamu biyyi amma pireesii walabaa irratti tarkaanfii hamaa fudhachaa jirtu kun biyya pireesiin mataan isaatu gana lafarratti shunquuqaa jirudha jechaadha. Biyyi pireesii walaba hin qabne biyyi pireesiin biyya saniyyuu lakkoofsaanis ta'ee gahumsaan akkasumas immoo ummata bira gahuudhaan kan lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'etu amma aggaammiin karaa mootummaatiin itti fudhatamee dhabamsiifamaa jira jechaadha. Kanaaf akkuma torbaan lamaan dabre kana keessatti CPG'n kan dhaabbanni idil addunyaa kan falmaa mirga gaazexeessotaaf dhaabate CPG jedhamu akka baasetti bara 2021 keessatti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa gaazexeessonni keessatti jiraachuu fi keessatti survive gochuu hin dandeenye keessaa sadarkaa sadaffaa irratti ka'eera. Tokkoffaan Ijiptii, lamaffaan Eertiraadha, sadaffaan Itoophiyaadha jechaadha. Kun kan osoo amma gaazexeessonni ammaan tana hidhamaa jiran kun osoo hin hidhamin dura gabaasa bahedha jechaadha. Ammaan tana garuu gabaasni kun akka mul'isutti gaazexeessonni ammaan tana hidhaman kunniin gaafa itti hidhamanii Itoophiyaa keessatti haalli gaazexeessonni itti jiran kun kan Eertiraayyuu caaludha jechaadha. Kan Eertiraayyuu caalu almost kan shanan ta'a Gibsiyyuun caalama. Gibsiinuun caala jechaadha. Kan Ijiptitti baay'ee dhiyaate kan Ijiptiin amma taraa jiru jechaadha. Kanaaf gaafa kun wanni kun ilaalamu Itoophiyaan ammallee bara 2018 dura haala pireesii biyya sanii yookiin pireesii walabaa biyya sanii irratti aggaammitti fudhatutti deebiteerti jechaadha. Kanaaf 2021 biyya Itoophiyaa keessatti gaazexeessonni ammaan tan hidhamanii dararamaa jiran kunniin kan by the way wanni sirriitti ilaalamuu qabu gaazexeessonni ammaan tana lakkoofsaan as keenya kunniin kan 9 hidhamanii 2021 gabaasni CPG kan osoo ammaan tana gaazexeessonni ammaan tana hidhaman kun osoo ittiin dabalamin dhiyaate kun kan 9 hidhamanii fi kan 1 ajjeefame kun kan beekamanidha jechaadha. Gaazexeessonni hedduun osoo hin beekamin kan hidhamanii tortoran hedduutu jira. Kan hidhamanii guyyaa 15 guyyaa 20 hidhamanii bahan hedduutu jira. Gaazexeessonni hedduun kan guyyaa guyyaatti security yookiin dhaabbilee tika mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamu sodaa ittiin gidirfaman hedduutu jira jechaadha. Doorsifamuun gaazexeessota biyya san keessatti keessattuu Nooveembarii yookiin bara waggaa dabre waraanni Tigraay irratti akkuma labsameen gaazexeessota biyya sanii intimidate gochuun gaazexeessota biyya sanii doorsisuun gaazexeessota biyya sanii kan waraana san wajjin against ta'an irratti tarkaanfiin fudhatuun akka aadaa ta'ee kan sirriitti guddachaa dhufeedha jechaadha. Kanaaf bu'uuruma kana wajjin wal qabateeti kan gaazexeessaan Iyyaasbeed Tasfaayillee hidhame. Iyyaasbeed by the way gaafa akka Oromootti teessee ilaaltu nama oolmaa guddaa saba Oromootiif ooledha jedhee namana. Maaliif nama yeroo sagaleen keenya sirriitti ukkaanfamee namoonni miidiyaa mootummaa keessa jiran hojjechuudhaaf rakkannee abdii kutanneetti yeroo gaazexeessonni
dhaabbilee miidiyaa Oromoo keessa jiran biyyaa ari'amanitti kun hidhamanitti nama Feesbuukii isaatiin nama hojii isaatiin nama qeeqa isaatiin haqa Oromootiif dubbachaa turedha jechaadha namni kun. Kanaaf nama kana har'a fuudhanii akkuma duratti kaasuudhaaf yaaltee leevilii hidhaa akkasumas immoo gidiraa kanaaf geessisanidha jechaadha. Namni kun urga Haacaaluun hidhamee booda ani personaalillee waan beekuuf urga Haacaaluun hidhamee booda nama jireenya stable ta'e hin qabnedha jechaadha. Nama jireenya sodaa hamaa keessa jiraataa ture. Nama gaafa hiriyoota isaa iyyuu argachuu hin dandeenye. Nama hiriyoota isaa wajjin bahee laaqana nyaachuu hin dandeenye ture jechaadha. Ammaan tana gaafa agartu akkaataan inni itti hidhamellee kan baay'ee garaa si nyaatu nama haadha dhukkubsattee isaa yaaluudhaaf olii gadi fiigaa ture fuudhanii mana kootu jedhanii hidhanii jechaadha. Kanaaf namni kun urga Haacaaluun Hundeessaa artistiin keenya jaalatamaan ajjeefame booda nama haqa uummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjechaa turedha jechaadha. Kanaaf gaafa ukkaanfamnee gaafa namni waan keenya dubbatuu dhabe san nama waan keenya baasee miidiyaalee addunyaa irratti kan har'a hedduun keenya kan beeknu wanni inni Feesbuukii irratti barreessu wanni inni miidiyaalee garaagaraa irratti bayaasoo keessaan waan baay'ee hojjechaa ture Oromoodhaaf mucaan kun. Kanaaf mucaa kana fuudhanii hidhanii jechaadha. Mucaa kana kan fuudhanii hidhanii fi immediate causein isaa haasawa inni zamachaa Minilik irratti taasiseedha jechaadha. Immediate cause ka godhamee fudhatame jechaadha. Haasofni isaa kun tokkoffaa haasawa mirga dubbachuu dhibbaan dhibbatti kan diiguudha. Haasawa mirga ofii yaada ofii bilisaan ibsachuu kan dhoorguudha. Akkasumas immoo haasawa siistama amma biyya san keessatti ijaaramuudhaaf deemaa jiruu fi ijaaramaa jiru immoo kan sirritti ifa namaa baasuudha jechaadha. Haasofni inni godhe akkasumas immoo tarkaanfiin mootummaan irratti fudhate jechaadha. Kanaaf Iyyaaspeed jedhe yoo ka yaadannu taate Iyyaaspeed kan jedhe dhimma Minilikiin wal qabatee duula Minilik jedhameetiin gaafa adda waraanaatitti duulamu biyya Itoophiyaa kana keessatti saboota sablammoota gidduutti dhumaatii duguggaa sanyii nama raawwate. Nama duguggaa sanyii raawwatee fi saboota sadarkaa kanatti fixeetiniin jedhe dhaadheessuun mataansaa yakka ta'uudha qabaata jedheetiniin seera Jarman kaase. Naaziin addunyaa keessatti fixiinsa warra Jiwishiin beekamu gabbahee hin dhaadheeffamu. Biyya kanatti maaltu taanaaniin namni akka Minilik saboota duguuge dhaadheeffama waan jedhu kuni saayinsiidha wanni inni dhiyeesse komparatiiviidha wanni inni dhiyeesse qeeqa kallattiiti akka Taammiraatiyyuu jibbaalee miti maali sababni duubbee waan kanaa wanni Iyyaaspeed hidhaadhaaf isa geesse. Wanni Iyyaaspeed hidhaadhaaf isa geesse ilaalcha ammaati kaaftee kana jedhuun biyya sanitti yakkaa jechaadha. Ilaalcha nugusa xuraawaa biyya tana by the way har'aan tana biyyaanaaf si har'a dhimma isii teenyaa haasofnu kana kan diggumsa qarreerra geessisee jiru jalqabbiin isaa namicha amma inni Iyyaaspeed qeeqe kana jechaadha. Namicha saba Oromoo sabaa fi sablammoota biyya sanii lafarraa duguugaa ture irratti waan badaa dubbachuun biyya san keessatti yakka ta'eera jechaadha. Sababa kanaan kan Iyyaaspeed hidhame har'a. Iyyaaspeed gadi teenyee haasawaa isaa takkaa osoo kaasnee ilaallee seerattillee heerattillee wanni inni balleessee jiru jechaadha. Sanbira tarree mooraalillee waan ammatti kaafte jechaadha. Mooraalillee haasofni Iyyaaspeed Tasfaayee kan har'a biyya san keessatti wanni nuti hin dhageenye wanni sabaa fi sablammoonni biyya sanii hin jedhamne hin jiru. Iyyaaspeed takkaa waan akkanaa kana keessatti hirmaatee hin beeku jechaadha. Nama akkanaa kana fuudhanii inumaayyuu sosochii isaa danquudhaaf wanni inni hin godhamne hin jiru. Miidiyaa inni Ubuntu jedhee dhaabe san broadcast authority'n biyya sanii miidiyaalee halkanii fi guyyaa saba Oromoo halkanii fi guyyaa sabaa fi sablammoota halkanii fi guyyaa heera biyyattii san arrabsaa oolaniif heeyyama kennee miidiyaa Ubuntu san heeyyama dhoggate. Maaliif miidiyaan biyya san keessatti wanni inni haasamu barbaadamu kan duula Minilik leellisu malee kan duula Minilik yookiin kan maqaan namicha sanii gaafa dhahamu halkanii guyyaa dhahamaa halkanii guyyaa nurratti dhaadheeffamaa akka ooluu fi bulu barbaadamuuf qofa heeyyamni kennamaa jechaadha biyya san keessatti. Kanaaf mucaan kuni akka mataa kootitti ilmi namaa yookiin gaazexessaan tokko yaada ofii karaa bilisaan ibsachuudhaaf kuni mirga namni sii kennuu miti jechaadha. Mirga uumamaan argatedha.
mirga uumamaan argate kana ilmi namaa gaafa ibsachuudhaaf deemu akkuma agarte kana dararaan biyya san keessatti sirra ga'u hamaadha. Gaazexeessaan kun qeeqaan kun 2018 biyya san keessatti sirna amma jiru kana deeggartaa jedhamee tumamaa bahe. Warra amma duula minilik leellisu kanaan jechaadha. Taranyaa jedhee nama tumamaa baheedhaa jechaadha. Namni haga isaa sirna kana deeggarin jiru. Namni haga isaa sirna kana faana dhaabateen jiru. Sirni kun garuu akkuma numartuu keessa dabarre jechaadha. Sirni kun garuu adeemsi isaa sirrii miti jennee gaafatti amannu akkuma nama kamiyyuu ijjennoo mataa isaa fudhate jechaadha namni kun. Kanaaf ol fuudhamee hidhame. Ol fuudhamee hidhamee bakka inni jiru hin beekamu hamma amma. Dhageesseerta ta'a. Mana murtiitti hin dhiyaanne. Sambira taree abbootii seeraa isa gargaaruudhaaf dhufan wajjin wal arguu hin dandeessanii jedhame. Maatiin arguu, abbootii seeraan arguu, dararaan hamaan mucaa kanarra gahaa jiru, dararaa haasawaa inni nugusa bara dhibba dura sabaa fi sablammoota Itoophiyaa duguugaa bahee irratti haasawaa taasisanii jechaadha. Dhugaadhaan mallee irra deebinee dubbannaa biyya san keessatti ilaalcha namicha kana maqaa isaa dhahuun maqaa minilik biyya san keessatti hafarsuu miti maqaa isaatiin kaampeen gochuun yakka haga ta'utti falmachuu fi dubbachuu hin dhiifnu jechaadha. Kuni akka gaazexeessaatti illee akka ilma namaatti illee dirqama nurra jiru jechaadha. Mucaa kana gaafa hidhanii akkuma duratti kaaftee namoonni viidiyoo Tamraat Nagaraa kan waa'ee Oromiyaa fi kan pirezidaantii Shimallis kakaasaa turan olii gadi oofuu eegalanii jechaadha. Kanaaf amanamus dhiifamus Tamraat Nagaraa wanni itti hidhame baalaansii fidhame. Iyyaasbeed garasiin Iyyaasbeediin hiitanii nama akkana. Addunyaarraallee nama hiinee irrachuuf. Exactly. Iyyaasbeediin hiitanii nama garanaan isin arrabsu dhiiftanii gaafa jedhamu no isallee hiinee irraa jechuuf hidhame namni kun. Kana achi dhugumaan osoo namichi kun hidhamuu barbaadame yakka uumameera jedhamee osoo amaname. Anammallee firmus waggaa dura hidhamuu malee Tamraat. Exactly. Garuu ilmi namaa ammallee yaadni ani qabu. Ilmi namaa yaada ofii ibsachuu isaatiin hidhamuu hin qabu. Abbaan fedhe maan taane. Abbaan fedhe hin taane yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti hidhamuu hin qabu. Ilmi namaa. Maaliif kuni ilmi heeraa fi seera akkasumas mirga ilmi namaa sii kennu miti. Mirga uumaadhaan argatte. Mirga uumaadhaan argatte kana fayyadamnee namni namaa yaada ofii bilisaan ibsachuu danda'a. Yaada ofii bilisaan ibsachuudhaaf seeraa fi heera biyyattii san immoo dhiibdeerta taanaan haasaa jibbiinsaa fakkeenyaaf haasaa sabootaa fi sablammoota biyya sanii walitti buusuu haasaa kabaja ilma namaa tuqu dubbatteerta taanaan immoo seeraa fi heeraan gaafatamtaa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Iyyaasbeeditti wantoonni isaan aarsuu danda'u waan baay'eetu jira. Iyyaasbeed akkuma kanaan dura yaadatamu yeroo Itamaajoor Shumiin biyya sanii ajjeefamee seera mana murtii adeemsa waan tokko maatiidhaaf ibsuu didanii yeroo sa'aaran ajjeefame jechaadha. Ajjechaa sa'aara booda waan isaan dhoksaatiin turan haati warraa sa'aara gabbaatee dhaddacha akkan hordofne mara godhaatiin turan namni deemee haadha warraa sa'aara interview godheetiin ture Iyyaasbeed. Iccitii achi keessa jiru hunda namni baasise Iyyaasbeed. Kanatti illee gubata itti qaban. Iyyaasbeed dhimma sirna federaalaatitti nama amanuu. Adeemsa federaalaa inni itti amanu kanaa fi seera sabtakkee isaan qabataniitiin sirna kana ijaaruudhaaf deemaatiin jiraniin illee waan wal faalleessuuf wantoota itti aaran keessaa waan tokko. Kanumatu ilaalcha isaa kanatu Iyyaasbeediin walitti dabalamee kanaaf isaan gahe jechuudha. Gaafa la Muktaar maal seeti wanni baay'ee si ajaa'ibu teessee haalamma biyya san seenaariyoo biyya sanii gaafa teessee ilaaltu yaada adda ta'e biyya san keessatti kaasuun hin danda'amu jechaadha. Yaada uniik ta'e kaasuun hin danda'amu biyya san keessatti. Yaada sirni amma leellifamaa jiru kan wajjin adda ta'e tokko kaasuu hin dandeettu jechaadha. Namoonni amma hidhaman kun martinuu jechaadha. Iyyaasbeed dabalatee, Tamraat Nagaraa dabalatee, Maazaa dabalatee, including gaazexeessonni kaleessa
dhaxxanii ebaluun interview gootaniirtanii jedhamanii hidhaman Amiiramaan fa'a dabalatee biyya san keessatti wanni isaan akka godhan barbaadaman tokkoo fi tokko maalinni wannuma amma biyya san keessatti ta'aa jiru qofa akka leellisan barbaadama jechuudha. Kana achi biyya san keessatti yaada adda ta'e, yaada diversify ta'e, yaada sirna san wajjin akka namatti akka uumaadhaan yaada argatte kana bilisaan ibsachuudhaaf siin heeyyamamuu jechaadha. Kan heeyyamamuuftu jira biyya san keessatti first class citizen warra ta'an, warra waan fedhan dubbatan, warra nama fedhan interview godhan, warra ajandaa fedhe mootummaadhaaf seet godhantu jira. First class citizen. Warri kuwwan immoo citizenship miti. Akka namatti jiraachuu, akka namatti baanii shaayii dhuguu, akka namatti baanii nama wajjin haasa'u, akkana halkanii guyyaa tikni mootummaa isaan naannessaa oola jechaadha. Warri kuwwan immoo tikni mootummaa ramadamee fi sharaatan jiraatan jechaadha. Sharaatanii fi Hayat Reejensii gaazexeessitoota halkanii fi guyyaa tika mootummaatiin eeggamaa jiraatantu jira jechaadha. Kuwwan immoo akkanatti doorsifamanii akka duratti siin jenne san balaa san keessa jiran. Wanni isaan godhan yaada isaanii karaa bilisaa fi karaa namantuuneen karaa garuu siistama amma jiru kana qeequu danda'uun waan kaasaniif qofa. Kanaaf adeemsa jaarmaya caasaa miidiyaa biyya sanii haa ilaallu. Jaarmayni caasaa miidiyaa biyya sanii miidiyaan biyya sanitti kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaa afaan mootummaa arraata mootummaa ta'eetiin akka inni tajaajilu kan inni dirqamu. Wanni biraa haa hafuuti miidiyaalee idila addunyaa hunda irratti dhiibbaa akkasii geessuudha barbaadan. Miidiyaan mootummaa jala jiru kan federaalaa ETV haa ta'u Faanaa, Waaltaa, OBN, Addis TV warroonni kunniin kallattiidhaan ibsa mootummaarraa dhufu qofa dabarsuu malee waan mootummaan jedheen ala hoo jedhamee gaafatamu hin jiru. Miidiyaan idila addunyaa garuu gama hundayyuu baalaansi godhee dhiheessuun dirqama saayinsiiti. Dirqama ogummaa kanaati. Hidhaa tibba kana gaazexeessota Associated Press irratti ta'e haa ilaallu. Gaazexeessitoonni Associated Press kan isaan qabaman shanee addunyaa irratti promote gochuudhaaf yookaan immoo dhaadheessuudhaaf beeksisuudhaaf osoo socho'an jedha. Garee tokko garee wal lolu kaanis dubbisuun promooshinii yoo ta'e waraana haga ammaa Abiy Tigraay irratti taasisaatiin hin jiru warri gabaasan hunda promooshinii hojjetaa jiran jechuudha. Gabaasa yoo ta'e garuu gamalachuuyyuu gabaasa. Wanni kuni maaliif akkan isaan rifaasise? Amiiriin ati nama qaamaanillee beeytu, amiin nama gaazexeessummaallee baratee qaamaanillee hin beeytaanii jalqabamee eenyummaa amiirarraa haa kaanuuti wantoota kaaniin itti dhufna. Akkuma duratti ati jedhaa akkuma kaasaas geenya kana wanni sirriitti ilaalamuu qabu waan lama. Tokkoffaa balaan amma international media irra dhufte kuni balaa wal qabattee dhufteedha jechaadha. Jalqaba kan karaa godhamee kan miidiyaa sabaaf dukkana keessaa baasuuf miidiyaa sabaaf yaadota garagaraa dhiyeessaa sabaa fi sablammoota biyya saniif illee miidiyaa walaba ta'ee akkasumas miidiyaa carraa ilaalchonni garagaraa itti keessummeessan uume irratti jalqaba irratti aggaamamee inzan achi booda akka cufaman gaazexeessonni akka ari'aman hedduutu ta'e jechaadha. By the way, wanni as biratti osoo hin kaasin bira taruun hin jirre tokko warra gaafa 2020 gaafa OMN cufamu, gaafa OMN zarafamu, gaafa OMN gaazexeessonni isaanii biyya ari'aman kun hidhamanii warra baga jarri kun inumaayyuu baduu qabdutu jedhaa turetu har'a deebi'ee ibidda kanaan nyaatamaa jira. Sigalee baga badan inumaayyuu miidiyaan kun cufamuu qaba warra jedhee dhaadheessaa beetu har'a deebi'ee hidhamaa jira, har'a deebi'ee miidiyaan isaa cufamaa ture jechaadha. Gaazexeessonni ammaan tana kan torbaan tare hidhaman keessa gaazexeessonni hedduun baga OMN cufamuu qaba, OMN dhabamuu qaba, OMN gaazexeessonni OMN ajjeefamuu qaba warra jedhaa turantu har'a Oromoon akka Oromootitti dhabamuu qaba ka jedhan. Exactly. Deebi'ee har'a nyaatamaa jira jechaadha. Maal inni ibiddi mirga nama tokko irratti qabate yoo sin tuqin malee hin dhaabatu. Aggaammiin
nama tokko irratti mirga isaa ibsachuu qofa. Mirga isaatti fayyadamuu qofaan. Aggaamamuu yoo ana tuqee si dhiisa jedhee gaafa yaadu eegale yaani kan balaa keessa seenuu jechaadha. Kanaaf amma by the way akkanumatti deemuun barbaachisaadha waan kana. Gaafa dhufnee immoo ilaallu international miidiyaan gaazexeessonni biyya sanii gaafa hidhaman. Gaazexeessonni biyya sanii gaafa aggaammiin gara garaa irratti taasifamu. Gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa hidhamuu qofa osoo hin taane mana yaalaa geeffamuu dhooggamee qorichi isaaf bitame hin kennamuuf jedhamee gaafa alarjikii dhukkuba alarjikii funyaaniiti. Alarjiidhaan gaafa akkasitti dhukkubsamu gaazexeessaan biyya keessa miidiyaan biyya keessa jiru hin gabaafne. Miidiyaan idil addunyaa hin gabaafne. Har'a immoo miidiyaa balaan OMN irraa fi Mallasa Dirribsaa irraan eegalte mara isaa nyaattee kun har'a international miidiyaa bira geettee jechaadha. International miidiyaan tokkoffaa haala hojimaata isaa sirriitti hubachuu dhabuudha jedhee nama laala. Hojimaan international miidiyaa hojimaata biyyaatii miti. Tokkoffaa fakkeenyaaf international miidiyaadhaaf TPLF illee waraanni bilisummaa Oromoo illee shororkeessitoota miti. Kun jara sararamee muramuu qaba. Bilciqinaa illee dabalatee sadeenuu ija tokkoon laala. Ija tokkoon laalama. This is what is an independent media jechuun kana. Miidiyaan idil addunyaa independentidha. Kanaaf hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo, hoogganaan waraana Tigraay, hoogganaan waraana mootummaa federaalaa biyyattii ijuma tokkoon laalamu miidiyaa idil addunyaa irratti. Nuti waan mootummaa taanee fi advaanteejii tokko nuu kennaan hin danda'amu jechaadha. Kuni seera gabaasa international media addunyaa hubachuu dhabuudhaan kan ka'e jechaadha. Hubachuu dhabuu osoo hin ta'in hubachuu barbaaduu dhabuu. Kanaaf jarri kuni hojiin isaan hojjette maali? Amiir gaazexeessaa barnoota gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Finfinneetti wajjin baranneedha. Achi kana qofa osoo hin ta'in achi bahee barataa Yuunivarsiitii Norway School of Journalism galee barataa joornaalizimiidhaan maasterii isaa hojjetee barataa sirna amma jiru kana gaazexeessaa sirna amma jiru kana gargaaraa turedha. By the way. Ittaanaa hoogganaa kominikeeshinii yookaan immoo pirees seekreetaarii bulchiinsa magaalaa. Seekreetaarii bulchiinsa magaalaa keessa ture. Sirna mootummaa kana gargaaraa ture. International community nama international community biratti hojii hedduu kan bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjetaa ture gurguraa turedha jechuudha. He was one of the promoter. Kanaaf mucaan kun sistema keessaan ari'ame. Sistema keessaa akka dhabamuu godhame. Kanaaf gaazexeessaa waan tureef miidiyaa international miidiyaa carraa hojii isaa kenneen fayyadamee hojjechuu eegale. Mucaan kun nama seera qabeessaan broadcast authority irraa heeyyama baafatee hojjetaa turedha. Gabaasanii hojjeta. Gaafa argate waraana bilisummaa Oromoo interview godha. Gaafa argate waraana bilisummaa Tigraay interview godha. Gaafa argate immoo yoo argate immoo Jeneraal Biraanuu Juullaa interview godha. Kanaaf akka seeraattis ta'ee mooralii balleessaa mucaan kun raawwate takka abbaan takka hin jirtu jechaadha. Professionally gaafa laaltu nama fedhe gaazexeessaan tokko interview gochuudhaaf heeyyama abbaa tokko gaafachuudhaaf mooraliillee leegaliillee wanni isa dirqisiisu jiru jechuudha. Inumaayyuu baruu gaafa oduu hidhamtoota kana gaafa dubbiftu akkamitti koomitimentii haganaa fudhatanii miilaan hagana deemanii interview godhanii jedhan. Koomitimentii gaazexeessaa kanneenii dinqisiifatan. Jalqabuma gaazexeessummaan maal akka ta'e yookaan hin beekan jedheetiin yaadaan. Ilaa sanitti natti fakkaataa keessaa miidiyaa mootummaa keessa waan jiru beekti. Miidiyaa mootummaa keessa dhibaa'ummaa barsiisanii jiran gaazexeessaayyuu. Konkolaataan balbalatti dhufee asii galma tokkoon geessaa achii dhaqee aballi isaa mallatteeffatee hin deebi'a. Kana caalan deeman. Miidiyaan idila addunyaa garuu fakkeenyaaf amma dhihennuma kana biyya Awurooppaa kanarraa ka'anii Keeniyaa keessa bahanii. France 24 eessa dhaqanii gammachuu abbooyyee dubbisan. Dirree kibbaa dhaqanii. Maaliif? Dhugaa barbaacha. Jireenyi gaazexeessaa kana. Kanaan dura gaazexeessitoonni Sweden gaafa ONLF
barbaacha dhaqaniitiin jedhan yeroo wayyaanee jechaan. Qabamanii hidhamaniiran. Qabamanii hidhaman maaliif iyyuu miti. Dhugaa barbaacha hagam tokko ifaa jedhe. Garuu akkaataan asirratti dhiyeessan maal jedhanii hoogganaa Associated Press kan lammii Gibxii ta'e. Inumaa kan gaafa seenaa san gadi teessee sirriitti xiinxaltu lammii Ijibti ta'uu isaatiiyyuu kan haga ammaa kan wantoonni mul'isan jijjiran garuu sanirrattuu jarri wannaa miti jechuun fakkeessanii biroo warra Gibxiidhuma jedhaniitti qabsiisuu barbaadaniiti malee haasawama isaanii keessaa yoo inni hubattu kan lammii nama Gibxi ta'uu isaatu konfirmiin godhanne jarri mataan isaaniitu jechaadha. Haasaa namicha kanarraa gaafa dhageessu. Kanaaf ijoollee as deebi'anii interviyuu akkamitti Aljaziiraan dhaqee Walloo irratti, Dasee irratti, Kombolchaa irratti, Affaar, Kaasaagitaa irratti hoogganaa waraana Itoophiyaa Abiy Ahmediin gaafa interviyuu godhu sirrii ta'ee Amiiramaan gaazexeessaa AFP ta'ee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee socho'aa jiru interviyuu gochuun gara kamii interviyuu gochuun yakka gaafa jedhamee himamu gara kamiinuu fudhataman qabu jechaadha. Kun basic principle basic gabaasa waraanaati. Gabaasa waraanaa keessatti gaafa gabaasa waraanaa hojjechuudhaaf deemtu wanni gootu inni guddaan namoota interviyuu godhattu riskii fudhattee itti deemudha. Ijoolleen tun bar ajjeefamuu dandeessi. Ijoolleen tun bar lubbuu isaanii kennitee dhaqxee interviyuu goote. Kanaaf ijoolleen tun kijiba gabaastaniirtanii maqaa namaa balleessitaniirtanii immoo waan lafa hin jirre hojjettaniirtanii jettee yoo itti amantee gaazexeessitoota kan kee ergitee naannoo isaan itti deeman san kijibaan promoot godhanii jedhamneemi naannoo isaan deemanii itti hojjetan san gaazexeessitoota OBN gaazexeessitoota ETV ergitee naannoo kanarratti woboon hin jirtu jettee hojjettee dismiss gochuu dandeetta. Dismiss. Bakki amma isaan dhaqanii waraaban jedhamu godina Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, kiiloomeetira Solomos kiiloomeetira 100 miidhaqanii kiiloomeetira 100 caalan fagaattu Finfinnee irraa. Tokko amma wannumaan haga ammaa waa akkataatiin hin jiran iyyuu ifarraa baheera. Woboon kanaan dura Finfinnee qubee keenya keessa galfanneerra marsineerra waan jedhu kiiloomeetira 100 jira jechuun warri lixaallee lakkii waraanni as siqaa jira bahaa lammiilee isaaniitiin kan jedhaatiin hin turan akka soban ta'in garsiisanii. Lammaffaa immoo caasaan kuni maaliif akkan isaan naasise? Dhimma waraanaa kanaan dura dhimma Tigraay hin gabaafama. Amma maaltu akkas isaan naasisee jennaanii? Ammallee immoo wanni gara biraa beekamuu qabu. Amiir torbaan lama dura hidhamuu isaa obboleessi isaa ibseetiin hin jiru. Torbaan lama guutuu dhoksanii ajandaa kana kuuk godhanii mata duree itti tolfatanii shanee beeksisuudhaaf addunyaa irratti mata duree jedhu qabatanii wanni dhufaniif wanni akkana waan kana dhaadhessaniif maal? Tokkoffaadha waan jalqaba kaaftee irratti Amiir 2021 bara dabre akka lakkoofsa Habashaatti 2013 gaazexeessaa international media tokko qabatee kan channel 4 jedhamu jechaadha. Tigraay deemee ture. Tigraay deemee atrocity waraanni Eertiraa fi waraanni Itoophiyaa uummata Tigraay irratti gahe nama gabaaseedha Amiir. Nama gabaaseedha. Injira YouTube irra galtee ilaaluu dandeessa hojii isaa. Nama gabaaseedha. Kanaaf gaafa waa'ee Tigraay gabaasu inni jedhamu gaafa waa'ee sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee jiru gaafa gabaaftu immoo ni dhamtaa jechaadha. Maal dandeessi ta'e maal saari faasise akkuma clear dubbiin agiteerta ta'an beeku broadcastii authoritiin Itoophiyaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo sochii waraana bilisummaa Oromoo kana baay'een dhaadheessinaa jara undermine gooneetumaan uummata biratti undermine gooneetumaan tarkaanfitti sagalee isaanii qaqqabnee waan isaanii maqaa tarkaanfitti fudhanna malee jara baay'een dhaadheessinaa xalayaa jedhu torbaan dabre Facebook kanarra isaatiif baay'een dhaadheessinaa. Kanaaf gaafa international miidiyaan kun bahee jarri tunillee jabaataa jirti. Jarri tunillee jajjabaachaa jirti. Jarri tunillee mootummaa biyya saniitiif tiriitii taati. Kanaaf political dynamismii biyya sanii keessatti tokkoffaa
rakkoo amma kaaba jiru jira. Kanaafuu dubbiin sirriitti dhaadheeffamaa jiru dubbii kaabaati. Garanaan immoo international miidiyaan gaafa lola amma gara kibbaa kanaa fi gara lixaa kana adeemsifamaa jiru kana keessatti gaafa roolii inni taphachaa dhufu mootummaan biyyattii pireeshariin gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin mootummaa biyyattii san irra ga'u hammaachaa dhufaa jechaadha. Sani. Kanaafuu innumaayyuu immoo dubbiin warra kaabaa kun dhiyaatu naannoma Shawaaroobiti sanii dubbiin warra waraana bilisummaa Oromoo immoo akkuma gabaasan irratti ka'aa ture almost kiiloomeetira 100 Kanaafuu kun immoo seentarii gara siyaasaa biyyattiitti dubbii waan baay'ee siiqaa ta'eef isaan rifachiisee jechaadha. Kanaaf gaazexeessitoota kana fuudhanii hidhan. Gaazexeessonni kun erga hidhamanii almost 7 information hin qaban 7 hidhamanii kan dararamaa turan jechaadha. Fuulli isaaniitu suuraan ammaa exactly kan ammaati miti kan gaafa qabaman suuraa kaaniidha suuraan kun. Kanaaf gaazexeessonni kunniin 7 qabamanii haga waan baay'ee garaasi nyaatu gaazexeessaan tokko kan Addisuu Mul'una jedhamu Addisuu Mul'una kan jedhamu inni illee barataa gaazexeessaa Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Gaazexeessaan kun yeroo daseen waraana bilisummaa Tigraayin qabamtu gaazexeessaa faanaa daseen qabamaan jirtu jedhee gabaasaa turedha. Gabaasaa sirna kanaaf hojjetaa turedha. Yeroo dasee kombolchaa kamisee yeroo dhiyeenya qabaman san gaazexeessaa faanaa keessatti hojii idilee isaa hojjetaa turedha jechaadha. Gaazexeessaa kana qabanii waraana shanee internationally promote gooti jedhanii hidhan. Kanaaf waa'ee waraanaa gabaasuun waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yookaan akka jarri jettutti shanee gabaasuun internationally promote gochuu yoo ta'e waraana Itoophiyaan bar addunyaa irratti barana akka biyyi Itoophiyaa dhimma waraanaatiin gabaasni kennameef hin jiru. Kanaaf Itoophiyaan promote godhamaarti jechuudha. Kanaaf argi televezyiinii Itoophiyaa bani, televezyiinii Faanaa bani, televezyiinii Amaaraa bani, televezyiinii Oromiyaa bani irra. Wanni martin waa'ee waraanaati. Waraana promote godhaa jirra. Waraanni kuni gaafa namoota nu barbaannu promote godhamu sirriidha. Namoota nu barbaanne promote godhamu immoo dogongoraa jechaadha. Kun hin ta'u. Kanaaf tarkaanfiin gaazexeessitoota AFP irratti fudhatame. Tarkaanfiin gaazexeessaa Obuntuu Yaasper Tasfaayee irratti fudhatame. Tarkaanfiin gaazexeessitoota Taraaraa Miidiyaa akkasumas gaazexeessaa Taraaraa Miidiyaa Taamiraat Nagaraa fi akkasumas gaazexeesstuu Maazaa Mahammed irratti fudhatame kan fudhataman qabneedha jechaadha. Jarri kun yaada garaagaraa nu wajjin qabaachuu danda'an, jarri kun yaada garaagaraa of jidduu qabaachuu danda'an, garuu immoo gaazexeessaan tokko ilaalcha isaatiin hidhamuun dogongoraa jechaadha. Kanaaf dogongora kana itti fufsiisuun immoo akkuma duratti jenne Itoophiyaan